Akkata imeela bilbila keessanirraa isin jalaa bade isteepii baay'ee salphaa ta'een itti deebifachuu dandeessan. Dabalataan imeela paaswordii isallee hin beekne paaswordii isallee yoo dagattan jechuudha isteepii baay'ee salphaa ta'een gargaarsa aappii tokkootiin malee imeela keessan harkatti galfachuu ni dandeessu. Akkamitti kan jedhu bal'inaan viidiyoo kana keessatti isinin barsiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Imeela yoo beekumsallee dileet gootan akkasumallee wallaalummallee yoo dileet gootan yoo bilbila walillee remove isin jalaa ta'e jechuudha akkaataa isinitti argachuu dandeessan bal'inaan viidiyoo isiniif qopheesseetiin jira. Gaafii namoota baay'ee waan ta'eef jechuudha viidiyoo hanga dhumatti daawwachuu qofa jechuudha kan isinirraa eegamu. Baga irra deebiin gara chaanala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti Google Chrome yookaan internet browserii keessan fayyadamtu jechuudha daawwattoota kiyya. Ani ammaaf Google Chrome kana fayyadama jechuudha. Isin kan barbaadan EG fayyadamuu dandeessanii, internet browserii fayyadamuu dandeessanii, Opera fayyadamuu dandeessan, kan barbaadan fayyadamuu ni dandeessan waanuma Google wal qabatu haa ta'u jechuudha. Kanaafuu an amma Chrome fayyadama. Chrome irratti yeroo cuqaastan haala kanaan isiniif ba'a jechuudha daawwattoota kiyya. Bakka sarchii kana irratti barreeffamoon barreessu barreessitanii jechuudha isinillee daawwattoota kiyya. Maal barreessitu qubee gaanii barreessitu sana boodan jechuudha tuqaa barreessitu qubee caa barreessitu o barreessitu jechuudha g.co ka jedhu kana ni barreessitu slash gootu jechuudha sana boodan recover jettanii ni barreessitu jechuudha kunoo kanuma asirratti barreesse kana jechuudha g.co slash recover jettanii ni barreessitu jechuudha sana boodan jala kanatti gadi buutanii sarchii ni jirti sarchii taasiftu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa account recover ka jedhu ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Amma asirratti email or phone ka jedhu ni argattu kun yoo email san beektan jechuudha. Email san yoo beektan asirratti guuttachuu dandeessu jechuudha. Amma email san hin beeknu dagannee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal jennaani jala kanatti gadi buunee email kana dagannee jirra jechuudha. Kun asirratti forget email ka jedhu ni argattu jechuudha. Forget email kana cuqaasneeti gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyyaa haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa find your email jedhe mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti illee enter your phone number or recover email nuun jedha jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa yookaan recover emailii kan kee asitti guutii nuun jedha jechuudha. Kanaafuu maal gootanii asirratti gadi buutanii phone number or email ka jedhu kana lakkoofsa bilbilaa yookaan email itti guutaa jedhee isin gaafata jechuudha. Asirratti osoo hin dogongorin lakkoofsa email keessan saniin banattan itti guutanii jechuudha. Email san already maqaa isaa hin beektan dagattanii jirtan jechuudha. Kan isin beektan lakkoofsa san ni beektanii lakkoofsi sun illee immoo kan dalagaa jiru tahuu qabaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan lakkoofsa keessan asitti guutu. An amma lakkoofsa kiyya itti guutaatiin jira. Isinillee haaluma kana lakkoofsa keessan isa sirrii ta'e jechuudha itti guutu jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo an amma itti guutee xumureetiin jira. Sana booda jechuudha jala kanatti neekistiin ni jirti. Kunoo neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. What is your name nuun jedha maqaan eenyu jedha maqaan fakkeenya maqaan kee eenyu jedhee nu gaafata kan email saniin bananne beeka email.com kan jedhu sanii miti maqaan gubbarra kan jiru san jechuudha. Aatii kan itti fayyadamtan osoo hin ta'in kanuma yeroo dura last name fi first name fi last name irratti barreeffata yeroo email bantan sanii jechuudha. Enter the name on your Google account maqaa Google kanaan banatte yookaan maqaa Google keetiin banatte akka asirratti barreessitu si gaafata jechuudha. Kanaafuu anama maqaa kiyya kan Google saniin banadde jechuudha. Ittiin barreessa jechuudha. Kunoo itti barreessatiin jira. Isinillee haaluma kanaan itti barreessitu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa kunoo anama itti barreesseetiin jira jechuudha. Isa gadi irratti illee maqaa abbaa keessanii ni barreessitu jechuudha. Last name ka jedhu irratti kun immoo optionaala yoo duraan gaafa email san banattan maqaa abbaa keessanii itti barreessuu baattanii maquma keessan itti barreessitanii irra utaaltan ammallee maquma keessa san qofa itti barreessitu jechuudha. Yoo duraan ka abbaa keessanii waliin itti barreessitan kama abbaa keessanii waliin itti barreessitu jechuudha. Isiniif ifa daawwattoota kiyya sirriitti isinitti mul'ataa jira barreeffamni kun. Sana booda asirratti gadi buutanii next iddoon jettu ni jirti next tana cuqaastu jechuudha. Maqaa email keessanii osoo qubee takka hin dogongorin itti barreessitu jechuudha. Sana boodan haala kanaan nu dhufa jechuudha. Get verification code nu jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Amma jala kanatti jechuudha haala isin argitan kanaani lakkoofsa verification code jechuudha. Lakkoofsa kanarratti siif erginee jirra nu jedha jechuudha. Kun asirratti get verification code Google will send verification code to jedhe lakkoofsa kanarratti gara lakkoofsa kanatti siif erginee jirra jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu maal goona lakkoofsa kana bira deemnee
jechuudha koodii fudhanna ammallee lakkoofsa kanarratti beek hin ergine lakkoofsa kan kee kana gara kanatti siif erginaa jedhee si gaafataa jira jechuudha asirratti kanaafuu jala kanatti gadi buutanii seendi jettaniini jechuudha yoo lakkoofsa karree lakkoofsa reefutti guutta sun isa sirriitii mitiire kan iimeela keessaniin banatta waan ta'eef asirratti gadi buutanii seendi iddoo jettu tananii cuqaatu sana boodan jechuudha daawwattoota kiyyaa haala kanaan jechuudha amma lakkoofsa keenya irratti koodiin nuuf ergamee jira jechuudha amma kallatti maal lakkoofsa keenya irratti koodii nuuf erga jechuudha yeroo nu seendi goone ani amma lakkoofsi kun waasuma keessa jira kunoo naa ergee jira jechuudha gubbaa kanarratti haala isin argitan saniini kooppii godhadheetin jira isin immoo kallatti maan siim kaardii keessan keessa deemtanii jechuudha koodii achirraa ni fudhattu kunoo itti guuteetin jira jechuudha koodii haala isin argitan kanaani sana booda asirratti gadi buutanii neekistii ni jirti neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda daawwattoota kiyyaa haala kanaan isinii dhufa jechuudha amma haala isin asirratti argitan kanaan select any account to sign in nuun jedha jechuudha amma asirratti lakkoofsa tokkicha saniin jechuudha meeqan qaba akkaawuntii laman qaba jechuudha haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoon iimeela 5 iimeela 10 sanii olillee fayyadamuu dandeessanii jechuudha immoo akkamitti akka isinitti fayyadamuu dandeessan jechuudha isinin argisiisa ammuman isinitti himaa jechuudha fakkeenyaan tokkoon isinitti hima iimeela tokko yoo banattan maqaa keessan wal fakkeessuu hin qabdan lammaffaa irratti paaswordii keessan wal fakkeessuu hin qabdan qubee waladda godhuu qabdan jechuudha maaliif yoo tokko ta'ee argatuu hin dandeessan yoo isin jalaa badeellee jechuudha argatuun inuma argattu wal keessa isin jalaa laaqama kana deebifannee kam hin deebifannee adda hin beektanii jechuudha kanaafuu maal gootanii dirqama iimeela keessa maqaa adda godhatuu qabdu jechuudha mi'ama lama qofa naa baasee kan biraa horii akkamitti argatuu dandeenya kan jettan isinin argisiisa jechuudha tole amma iimeela kan amma yoo itti fayyadamuu barbaanne yookaan bilbila biraa irratti dabarfatuu barbaanne asirraa footoo kaafanneetuma bilbila kaan irratti guuttanna yookaan yoo asiin quba keessaniin gadi qabdaniituma jechuudha kooppii gootanii jechuudha kunoo asirratti argitanii haala kanaan kooppii gootanii akka nama iimeela haaraa amma lafaa banatu deemutti jechuudha iimeel or foon nambar iddoo jedhutti peesti gootanii iimeela kana itti guuttattanii sana boodan kallatti man keessa seenuu dandeessu paaswordii isin gaafata paaswordii iimeelaa itti guuttanii yoo paaswordii iimeelaa hin beekne immoo forget paaswordii fayyadamtanii argatuu dandeessanii jechuudha iimeela paaswordii isaa hin beekne immoo akkamitti akka isin itti argattan chaanala kee jalatti dalageen jira liinkii isaallee viidiyoo kana jalan isiniif kaayaa komentii jalqabaa yookaan diskiriipshin boksii irraa ni argattu liinkii isaati jechuudha liinkii iimeela paaswordii isaa dagattaniiti jechuudha akkaataa isinitti argatuu dandeessan tole mee iimeela biraa akkamitti argatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa dabalataan argatuuf yeroo tokko of duuba deebitan baak gootanii of duuba deebitan amma argitanii amma asirratti maqaa kiyyaa Useen Hasan kan jedhuun jira jechuudha Useen Hasaniin jira okay amma Useen ka jedhu kana asumarratti hin dhiisaa jechuudha kan gadii kana nan jijjiiraa jechuudha amma sirritti ilaala kan gadii kana amma nan jijjiiraa Useen Hasan jedhame kan reefuun tana kan ammaa kun Useen Hasan jedha kan amma itti barreessuuf deemu immoo Useen Hasan jedheetuma haa barreessu haala kanaan jechuudha amma haala kanaan barreesseetiin jira jechuudha qubeen xiqqoodha Hasan kan jedhu amma fakkeenyaaf ingiliffaan Hasan jedhama jechuudha Hasan kan reefu immoo Hasan jedhee barreesse fakkeenyaaf isinilleen iimeela keessan maqaa isaa adda gootanii barreessanii maquma iimeela sanii uf duuba deebitanii asitti guutu jechuudha amma maquma itti guute malee lakkoofsa illee hin jijjiirre beeka bakka lakkoofsatu hin geenye okay seendiin jedhaan amma jala kanatti neekistiin jirti neekistiin cuqaasa sana boodan haala kanaan naa dhufa jechuudha ammallee koodii naaf ergaa jechuudha bilbila sanii irratti jechuudha sana boodan jechuudha koodii ittiin guuttadha kunoo amma koodii naaf ergee jira lakkoofsa kanarratti koodii dijiitii jaasiif erginee jira jedha kunoo gubbaa kanaan argitanii naa erge kooppii godhadheetiin jira seendiin jedhaan amma itti guuteetiin jira kunoo haala isin argitan kanaan itti guuteen jira neekistii godheen gara fuulduraa deemaa jechuudha kunoo ammallee haala ajaa'iba ta'een jechuudha daawwattoota kiyyaa naaf baasee jira amma maqaa Useen Hasan kan jedhu kanaan jechuudha meeqan qaba tokkoon qaba jechuudha argitanii laal maqaa lakkoofsuma tokkoon ni beekaa laal lakkoofsuma tokkoon iimeela 10 illee yoo qabaattan bakka tokkotti isiniif baasuu hin danda'u maqaa isaatiin deema jechuudha maqaan googile sanii eenyu jeessi gaafata sana booda yeroo ati maqaa sanitti guute kunoo haala kanaan kallatti maansiif baasaa jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan iimeela isin jalaa bade kan bilbila keessanirraa dileetii ta'ellee remove gootanillee yoo beekumsaan dileet gootanillee yoo osoo hin beekinillee dileet gootanillee jechuudha salphumatti haala kanaan deebifatuu dandeessu jechuudha dabalataa waan tokko isinitti himuu barbaadu asirratti jechuudha fakkeenyaaf yoo bilbiluma kanarratti deebifatuu barbaadan bilbiluma kanatti keessa seenuu barbaadan bilbiluma amma irratti fayyadamaa jirtan irratti keessa seenuu barbaadan yoo barbaadan asii akkuma reefu isiniin jedhe kooppii godhatanii dhattanii seetingii keessan akka nama iimeela haaraa banatutti banatuun ni dandeessu jechuudha lammaffaa irratti isuma kanarra gati cuqaastu jechuudha iimeeluma kanarra cuqaastu iimeeluma kanarra yeroo isin cuqaastan jechuudha kallatti maankara inni nu geessu walumaan ilaalla jechuudha kunoo gubbaa kanaan deemaa jira jechuudha daawwattoota kiyya sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha verifying it is you nuun jedha jechuudha amma iimeelli kun
kan namaati moo kan keeti jedhee si gaafata. Akkasumallee verify akka ati gootu quba keetiin ashaaraa kan keetii si gaafata yookaan yoo duraan piinii bilbilli kee yoo piinii qabaate piinii bilbilaa san si gaafata itti guutta. Yoo immoo ramzii fuulaa qabaate ashaaraan qollofame jechuudha. Ashaaraa quba kan keetii irra kaayisiin jedhaa jechuudha. Kun asirratti haala isin argitan kanaan your screen locked nuun jedhaa jechuudha. Kanaaf waan amma ashaaraan hin qollofeemi ashaaraa quba kiyyaa irraan kaayaa jechuudha. Kunoo ashaaraa quba kiyyaa yeroo anan irra kaayaa kanaan select ta'aa jira ni eeggannaa jechuudha. Amma asirratti jechuudha imeela kana guutummaan guutuutu amma keessa seenee jirra jechuudha. Haala isin argitan kanaan zoomiin isiniif godha jechuudha daawwattoota kiyyaa. Kunoo haala isin argitan kanaan amma asirratti illee haala kanaan hoomiitu jira, personal infootu jira, akkasumallee data and privacy ka jedhu jira, security jira, akkasumallee people and sharing ka jedhutu jira jechuudha. Akkuma kan fakkeenyaaf imeela yeroo kaan itti fayyadamnu kunoo gubbaa kanarratti payment and subscription ka jedhu ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaaf haala kana yeroo inni isin dhufe jechuudha imeela keessa waan hundaa was jala seentanii security ka jedhu kana jala seentanii gaa waan hundumaayyuu sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Guutuutti harkatti galfatanii yoo barbaadan paaswordii isallee jijjiiruu ni dandeessu. Paaswordii tokkollee isin hin gaafatu as keessa yoo seentan amma fakkeenyaaf paaswordii tokkollee isin hin gaafatu jechuudha. Kanaafuu paaswordii isaa jijjiiruuf jechuudha salphumatti kunoo security ka jedhu keessa galtanii jechuudha. Haala kanaan amma zoomiin isiniif godhaa jira gaa sirriitti akka isinitti mul'atuu fi haala kanaan yeroo keessa galtan haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Security irratti cuqaastaniituma jechuudha daawwattoota kiyyoo paaswordii isallee hin beekne jechuuf hin jedhe yoo paaswordiin isin jalaa kan badu ta'e jechuudha. Paaswordii yoo dagattan iddoo kun asirratti paaswordii jedhu kanarratti cuqaastanii paaswordii isaa haaraa itti guuttatuu ni dandeessu. Forget paaswordii isin gaafata. Forget paaswordii itti guuttanii haaraatti itti godhatuu ni dandeessa yoo paaswordii isaa hin beekne. Fakkeenyaaf amma asirraa kooppii gootanii yoo bilbila biraa irratti dabarfatu barbaadan jechuudha paaswordii isin gaafata. Paaswordii san yoo hin beekne xiqqoo karaa dheeraa waan isin oofuuf asirratti immoo yeroo isin iddoo paasword jedhu irratti isin cuqaastan haala kanaan isinii dhufa. Asirratti new password ka jedhuu fi confirm password ka jedhutu isinii dhufa jechuudha. Asirratti new password ka jedhu itti guuttatan paaswordii haaraa amma paaswordii isaa dagattanii paaswordii sanillee hin beektan jechuudha. Paaswordii asirratti ni guuttattu jala kanatti gadi buutanii confirm new password ka jedhu irratti illee paaswordii isa gubbaa san irratti guuttanii asirratti illee guuttanii jechuudha. Sana booda change password iddoo jedhu qofa cuqaastanii kallatti maan jechuudha imeela keessan harkatti deebifattanii jirtanii paaswordii isaa ni beektanii maqaa isaa ni beektan lakkoofsa isaa ni beektan imeela isin jalaa bade haala kanaan isteeppii baay'ee salphaa ta'e yoo paaswordii isallee hin beekne jechuudha feesbuuka sanii lakkoofsa ittiin banatan qofa yoo beektan kallattiin haala kanaan deebifatu ni dandeessan jechuudha. Imeela san yoo maqaa isallee hin beekne hoo akkasumallee yoo lakkoofsa isaan bananillee hin beekne hoo akkamitti deebifatuu dandeenya ka jedhuuf baay'ee ulfaata sun deebifatulleef xiqqishoo ni ulfaataa jechuudha. Meebii namoonni kompiitara qabu deebifatuu ni dandeessan jedhee yaada hamma tokko sanumaa chaalenjii dheeraa keessa darbitanii deebifatuu ni dandeessu. Saniin alamoo namoonni bilbilatti fayyadamtan imeela lakkoofsa isallee yoo hin beekne akkasumallee maqaa ittiin banattanillee yoo hin beekne paaswordii isallee yoo hin beekne ta'e imeela san yoo dhabuu ta'e malee jechuudha deebiftanii argatuun isaa ni jabaataa jechuudha. Kanaafuu gaa isteeppii baay'ee salphaa ta'een haala kanaan jechuudha imeela keessan guutummaan guututu harkatti galfatuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa barnoonni irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaataa isiniif ifa moo ifaa miti daawwattoota kiyyaa yoo ifa isiniif ta'uu baate komentii jalatti yaada keessan naa qoodu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee namoonni chaanaala Oromaaniif hangamma haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati subscribe godha ammallee irra deebiin otoo keessaa hin bahin viidiyoo kana ilaaltanii osoo keessaa hin bahin subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa yeroo baay'ee viidiyoo kiyya namoonni ilaalaa jiru unsubscribe warra ta'an jechuudha. Warreen subscribe na hin godhintu alarraa dhufanii daawwataa jiran. Kanaafuu subscribe godha. Subscribe goone jettaniituma irraanfattanii fa keessaa ba'aa jirtan jechuudha. Subscribe godha jala gadi seenaatti keessaa hin bahinaa isinuma fayyada. Subscribe godhuun gatii isin hin kafalchiisu. Anallee bu'aa hin qabu. Bu'aan naaf qabu viidiyoon kiyya isin bira ga'u isinilleen barumsa sanirraa akka isin fayyadamtaniif malee subscribe gootaniif maallaqni ani isinirraa argadhu hin jiru. Sana akkasitti adda beeka. Baasii tokko isin hin gaafatu qubaan subscribe gootanii bira darbuun qabiyyeen kiyya yeroo nan gadhiise akka isin bira dhaqqabuuf malee waan biraaf miti jechuudha. Narraa fayyadamaa jechuudha bar gabaabdumatti waan an beeku beekumsa isiniif hin qooda koota narraa fudhadha beekumsa kiyya subscribe godhaati jechuudha waan biraa miti. Karaa barumsi kiyya ittiin isin dhaqqabudha waan gabaabdumatti jechuudha. Kanaafuu subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo like godhaa bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessa. Yaada dabalata namoonni qabaatan telegram channel keenya join godha. Telegram channel keenya immoo profaayiluma channel Oromaanii jala jira irratti linkii irratti cuqaasaatuma kallattiin telegram keenya join gootanii achirratti gaafii barbaadan gaafatuu ni dandeessu.
Barnoonni irraaf qabanne xumurameera. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.